حبيبي يقول لي ربي دوبا دي بسوا عن رجل خالد ساعة لا تسوا ربي قرتي أقول سخية جوهر خالد ربي قرتي أمل لي هاي ربي هاي نبرا مريت جا تو كمل لنا جا بدر جا مفتري تراندس الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى غير مسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا استنى كومة موقفة كم جاء فيا لكن وقتها بطولة مجهولة بيجي نقول تقول بسيط لكن Dibida gay, dibayun dagay, Oromo Moses, kada jala bulj, Oromo kabanagod, Rabbi Balalu Raballes, Juhari Moses, Moti Gori, Moti Balansari with the democracy, we are which body. Abo and the Bukana Milkesi, Tuntoltu, Ulfata, Abotigia Kawajara Pisa. Nageenyi nyaatee nama nyaachisa jedhanii wal dadhabsiisanii kanii Jawaar haamilee kennaafi uffata haamilee kennaafi amiin mootii isin haa godhu jedhaarani amiin jedha bilchaa isin haa godhu amiin. Damarani guutuu kana guutuu gabbinaa isaanii haa godhu otoo quubsinee guyyaa 40 illee asuma kenninee filattoodha. Hedduu galatoomaa waliin siinqee ulfaadhaa kabaja Rabbi isin haa kennu. Jirra jaamee jirtu enerjiin qabdan fakkaatan jirtu Jawaaroon seenee isin hin dhageenye bilbilis hin dhageenye isin hin dhageenye beeka akka deebi'aa ilcha isin irraan kana harka dha'uun sodaatina nutuu asin turru galma kana beebi sa'a 2-3 kabiraatiif as jirra halkana nu jalaan laafinaa amma dura Jawaar gaafa magaalaa keenya kana wal agarru waggaa 6 dura ture. Kana sani otoon jenne dhaabbilee Oromoo, dhaabbilee siyaasas taanaan, dhaabbilee hawaasas taanaan, miidiyaa Oromoos taanaan dhimmootuma Oromoodhaaf dhaabbate hunda tokkummaadhaan ka'ee hawaasa bira dhaabbatudha. Mee akka ifiidha haa kufakkatiis. Kanaaf galatoomaa arras akka bareeddanii tokkummaadhaan asitti argamuu keessaniif galata qabdanii galatoomaa isiniin jennu. Akkam ooltan? Dhagaami. Bagana isin argee baga wal agarre. I think I came here to know America. Zamanni akkamitti fiida. Amma takka tokko dhufe na fakkaata. 2013 Hacaaluu wajji dhufnes. Oromoo Falastiin dhufne isaan Oromiyaa xiyyaadhaaf. Amma kopheen na fakkaata. Amma kudha tokko ture. Amma kudha lama ture. Sanis isinis hedduu guddatanii gaafas Chicago Rise bakka adda addaa isin dhufanii xiqqaa tokko turtanii amma heddummaatanii nutis gabbanneetis huqqanneetis utuu deebineetis biyya galleetis hidhamneetis hidhabaaneetis kuusneetis ammuma dubbachaa waliin deemnee jechuudha. Kanaaf waggoota darban kana keessatti hedduu keessa
agarree isin arguu kiyyatti hedduun gammada. Hawaasni kun hawaasa yeroo hedduu bira dhaabbatedha. Yeroo hedduu yeroo arguuf nuti waan nu barbaachisu yaada nu gumaachu dhaggeeffataa yaada nu gumaachaa gargaarsa gama tokkotti kun dhaabattanii ati waggaa jaha dura arguu kana fakkaate. Garuu yeroo deemu sometime Afrikaa saniyaas yeroo nuti namne hawaasa hedduu as qofatti osoo ta'in hanga diisiitti qabbana keessa ooftanii qabbana keessa bultanii sagalee dhugaa turtanii saniif galatoomaa jechuudhaaf yeroo dhufetti ayyaana dhiigarramoo xiqqatan oole ayyaana ture saniif isinirraa hafne dhiifama isin gaafachaa waan gaafsan isinirraa irratti har'a dachaan as buutuudhaaf asirraa bakka walagarree galatoomaa osoo galatoome anaanuuf jenna yeroo hunda I think uummanni Columbus uummata carra qabeessaa guyyaa san akkuma hidhaa irraa bahee harka duwwaa isinitti dhufu jedhee isinirraa hafee amma immoo harka guutuudhaan waan mana hidhaa keessa taa'ee argisan fuudhee isinii fidee harka duwwaa uummata Columbus isinitti dhufu jedhee hin gaabbuun dhufee isiniin jedha. Galatoomaan carra qabeeyyiidha harka duwwaan simanne lullee harka duwwaan lullee san simanne kanatti aansuudhaan akkuma jenne waa'ee hin gaabbuutiif baane waa'ee hin gaabbuu yoo dubbifte waa jedhimee naan jedhanii ganama kana natti himanii kitaaba xiqqoma dubbise PDF hin gadhiifame hin hatu jedheeti malee silaa amma dura nagaa ture. Waa'ee hin gaabbuu naan jennaan waa'ee hin gaabbuu I think namni dura hin gaabbuu maqaan jedhu kun rakkisaa ture maa hin gaabbitu waan jedhuu fi hin gaabbuu akka namni hiikutti osoo hin taane an akka jirutti isin hiikama. Nu biratti namni dur yoo wal lolu namni lamaa wal loluudhaaf yoo qophaa'u hin gaabbitamu hin gaabbituu jedhee wal gaafata. Hingabbitamoo hingabbitu jedhamu jara hingabbitamoo hingabbitu sin jedhani an hingabbuu yoo jette onne yoo godhatte qofa nama sanii dhandhaa jechuudha sanii I think hingabbuu rigreetii osoo hin taane hingabbuu amma dhufamootiif qophaa'ee waan dhufe na fakkaata hingabbuu jedhee seenee galatoomaa hingabbinuu nullee isin jedha kitaaba kana keessa yoo argitan hedduun ni argitanii waa'ee dhufii akka beekan nama godha san keessa mata duree waa'ee fuudhaa argee dubbise fuudha kana Juwarna kolma namoonni fuudhaa garuu aadaa nama barnoota addaan kutee intala fuudhaa fi bultii horatuudhaa fi eeggalee ture silaa dhala argitanii akkana waliin hin kennoo gaafas takka morma na qabattee achitti hafee jedha. Namoonni hedduun sababa fuudha ijoollummaatiif naannoo keenyatti ijoollummaadhaan ni fuudhanii erga ijoollummaadhaan fuudhanii booda ijoollee san guddisuun maatii san guddisuudhaaf barnoota irraa addaan kutanii warri dubartootaallee ijoollummaan gurguranii barnoota isaanii otoo galmaan hin geenyaamu baga yeroo san fuudhaaf addaan kuttee achi nu jalaalaafnee jechuun barbaada. Warroonni bifa sanii keessaa baatanii asirtanillee waan jiraniif hedduun keessan akka kitaaba kana dubbistanii fi baay'ee namatti tola. Inni biraa amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti yeroo san namatti fuudhanii heerumsiisuuni amma immoo sababa waraanaatiif dargaggeessi bosona jira. Rabbi nagaa sanillee buusee dargaggeessi keenya akka gara barnootaatiin deebi'u barumsi akka bu'aa qabu isin maayimuu fi inni biraa waa'een keenya waa'ee yeroo gurbeetti waa'ee naachaaluu hundi kitaaba kanarra jira waan baay'ee nama tolu.